Jirra jirtu naguma har'a kanaanis ni qabaadhee dhufee mata duree akkamiin hanna moobaayilii hir'isnaa kan jedhu irrattidha. Kanaaf immoo appilikeeshinii maqaan isaa anti-theft alarm jedhu waliin wal isin barsiisaa jechuudha. Yeroo darbe waa'ee hanna karaa sooftiweerii geggeeffamuu dubbanneerra. Garuu akka biyya keenyaatti yookaan waa'ee hanna daataa otoo hin taane moobaayilii maqaama isaa hatuutu irra heddummaata. Yoo xinnaate guyyaatti nama dhibba oltu bu'aa oola Finfinnee keessatti bakka namni heddummaatti magaalota kaan irrattis bakka gabaa fi namni hedduun baay'atutti keessumaa bakka konkolaataatti yaabbatan yaa konkolaataa irraa bu'anitti ni heddummaata. So kanaaf akka falaatti kan isinii qabadhee dhufee appilikeeshinii anti-theft alarm jedhudha. Innis maalidha? Yeroo namni moobaayilii keessan kiisii keessaa guututu ni iyyaa jechuudha appilikeeshiniin kun. Seetingii isin seet gootan irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf yoo konkolaataa keessa taa'aa jirtu ta'ee konkolaataa keessaa yeroo teessanii kiisii keessan jirtu yoo ta'e fakkeenyaaf yeroo keessan habalaka surree keessan keessa yoo jira ta'e hattuun yeroo kiisii keessan keessaa baasu directionii isaa jijjiiruun isaa dirqama. Yookaan hin jallataa yookaan immoo asii ol galagala. Kanaaf maal gochuu dandeenya battala horizontaalii ture yeroo vertikaalitti jijjiiramu ofiisaanii moobaayilichi ofiisaan akka inni iyyuu godha jechuudha. Sagalee yookaan muuziqaa isin seet gootan irratti hundaa'e. Kanaaf namni yeroo hundaa kiisiin keessan keessaa yeroo inni moobaayilii keessan guututu ni iyyaa jechuudha. Mee tokko waliin ni ilaalla ittaansine. Moobaayilii keessan irratti egaa appilikeeshinii kana feetanii seetingii keessa seentanii motion detection isa jedhu enable gootu. Achiin booda bakka fedhe yeroo deemtan iskiriinii moobaayilii keessanii erga ofii gootaniiti iskiriinii isaa jechuudha. Boorsaa keessan keessa yookaan shaanxaa keessa yookaan bakka biraa keessa jechuudha. Kanaaf sooftiweerichi maal godhaa? Hattuun yeroo kiisii keessan keessaa fuudhu ni gootota. Moobaayiliin keessan jalqaba dalga ciiseera yoo ta'e yeroo hattuun asii ol gootutu vertikaalii ta'a. Kanaaf otomaatikaalii sooftiweeriin kuni change jechuudha. Horizontaalii irraa vertikaalitti jijjiiramuu isaa waan hubateef maal godhaa? Ni iyyaa jechuudha. Sagalee kennaan. Sagalee sana akkasiin seet godhatanitti jechuudha. Kanaafuu fuudhamaan jira isa jedhu isinitti himaa jira jechuudha. Kanaafuu namichi sun utuu kiisii keessan keessaa baasee ol hin fagaatini iyya sanarraan kan kenni dhageessu jechuudha. Kanaaf waan recommend isin godhu sagalee hannaa yookaan waan tokko akkan isin dhageessisu godhachuu maaliif yoo faarfannaa yookaan sirba godhattu ta'e kan moobaayilii nama biraas itti fakkaachuu danda'a. Kanaafuu yookaan afaan Oromoodhaan na hataa jira waan jiru ofii keessanii record gootanii irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya mee isinitti agarsiisu kan nama biraa fayyadamee jiru. Amma seetii godhee moobaayiliin boorsaa keessa seenaa jira. Dalga ciisaa jira horizontaaliidha dimensioniin isaa. Egaa inni fuudhee amma jijjiirame ni iyyaa jechuudha. Akkasuma bakka biraa keessanii yoo namni biraa tuqillee fakkeenyaaf barataa yuunivarsiitii chaarjarii boolla tokko faatti baay'inaan fayyadamtu oddoo isin keessanii yoo namni fuudhee akka inni iyyuutti amma horizontaalii jira namtu oddoo isaati yoo kaase akka inni iyyuu gochuu dandeessu. So falli kun kiisii keessa hatamu dhibbaa ni hir'isa maaliif ni dhageessu jechuudha. Dhageenyaan immoo yoo hin fiinne ta'e hattuun sun hin fiinne ta'e birmattaniitu. Erga inni fuudhee deemee miti kan isin dhageessan jechuudha. Yaada qabdan toora kana sheerii gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Wantoota kana fakkaatan yeroo yerootti isin dhiyeessina. Galatoomaa isiniin jenna. Bye bye.